Ashama harka fuunee hordoftoota chaanaalee kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa kootii galata waaqaasis baga nagaatan taatan jecha akkasuma warroonni maatii koo taatanii laayik sheerii gochuun hedduu galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Akkasuma warroonni maatii koo taatan subscribe gochuudhaan maatii koo ta'aa isin jedha. Wal jajjabeessinaa walaa jajjabeessinaa walaalchinaa yaa ejjennu isin jedha Oromoo koo. Dhugaa har'a viidiyoo waan baay'ee nama gaddisiisu tokkoon qabadhee gara keessan dhufee jira. Wanta laphee nama cabsu wanta maal akka ta'e baqa gaafii namatti ta'a. Maaliif yeroo kana keessa dhalanneetu wanta akkanaa kana arguun gaafii baay'ee natti ta'an gara kootiin jechuudha. Maaliif guyyaarraa guyyaatti waanuma gaddaa waanuma baqa ilmi namaa warratti raawwanna ilmi namaa koo warratti raawwachaa deema jechuudha. Obboleettii hin jedhamu haadha abbaa hin jedhamu yeroo kana keessatti jechuudha. Maaliif akka ta'e illee hin beeku. Yeroo duraanii yeroo abboota keenyarraa haadholii keenyarraa dhageenyu namni keessattuu warri dhiiga ta'e yookiin fira warra sanitti fira yoo ta'anii waan akkanaa kana waan amma akka deemaa jiru kan warratti raawwatan. Kun gini haadhatu ilmoo irratti raawwatta. Obboleettiin obboleessa irratti raawwatti. Obboleessi irratti raawwata. Abbaan ilmatti ilmi abbaa irratti waan akkasii kanatu deemaa jira jechuudha. Yeroo kana keessatti duraa wanta akkasii kun hin jiru hin dhageenyes jechuudha. Gin barri keenya kun karam akka deemaa jirus baqa xiqqooshis namatti ulfaataa jechuudha. Akkuma suuraa irratti agartan kana obboleewwan tuni ijoollee shamarranii tuni obboleewwan dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu obboleewwan tun lamaan jechuudha. Obboleessa isaaniitti wal lolanii turan. Ijoolleen tun lamaan obboleessuma ofiitiin wal lolanii turan. Obboleessa ofiitiin kan wal lolan kana maal godhanii obboleessa kana iddoo inni rafutti wal mari'atanii ijoollettiin kun lamaan jechuudha. Mee namni obboleessa ofii irratti akkas waan akkasii raawwatu rabbiin kana waaqayyoon nuuf araaramu. Maaliif bara akkamii keessa akka jirrus baay'ee namatti dhaga'ama. Bakka inni ciisutti erga wal lolanii kilaasii isaa galee yookiin iddoo hirribaa isaa galee jechuudha. Akkuma miidiyaa irratti darbaa jiru irratti jechuudha. Odeeffannoonis dhagaheen gara kana fidee isinii qooduu danda'e. Maaliif namni tokko walirraa barataa wal gorsaa jechuudha. Kanaaf gara kana fide malee waan kana dubbachuu iyyuu baay'ee nama salphachiisa baay'ee nama qaanessa jechuudha. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Maaliif kun lubbuu lamaati irratti kan kana hojjetanii baqa waan sanaa haasa'uun namatti ulfaata. Haa ta'uti garuu immoo namni waan tokko yoo irraa wal baratu yoo wal gorsuudhaaf irraa haasa'uuna jechuudha malee waan biraa miti. Inna mucaan obboleessi isaanii kuni iddoo hirribaa jira. Kifilii isaa galee yookiin iddoo inni rafurra galee jechuudha. Ijoollettiin tun lamaan wal mari'atanii raawwataniiti obboleessa isaanii jechuudha. Obboleessa garaa tokkoo baan haati abbaan tokkoo kana jechuudha. Haati abbaan tokkoo kana wal lolaniidhaaf ijoolleen kun lamaan shamarranii kun wal lolaniidhaaf garuu odoo namatti simatanii wal maaliif namni yoo wal loluu hin jira obboleessi wal lolu garuu kana irratti raawwachuun immoo maan hin beekan. Bakka inni ciisutti dhaqanii raawwatanii uleedhaan dhaanii ajjeesanii jechuudha. Mucaa obboleessa ofii kana ajjeesanii ka'anii gara harka poolisii galanii jiru. Garuu ijoollettiin tuni firdiinis itti kennamee jira. Waggaa 18 itti faradamanii jiru. Ijoollee sana lamaan irratti mee gochi kun dhugaa waaqa jechuudha. Mee akkamitti ilmi namaa ta'e obboleessa garaa tokko baate dhiisiti. Alagaa yoo ta'e dubartiinis garaa jabaatti ijoollee. Dhiirris garaa jabaata kenna gisee tokko dubartiinis garaa jabaatti. Maali gara jabinni akkanaa kun? Maali wal lolan obboleessa ofii yoo namaa isa lole wal lolanis hinma araaraman. Dhiiga ofiiti. Dhiiga dhiisii alagma hoo ta'e hoo maaliidhaaf kana darte kan raawwachuu danda'a? Maaliif lubbuun baasuuf? Lubbuun kun waaqayyotu uume maaliif namni baasa? Dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko baay'ee garaa nama nyaata. Baay'ee waan nama gaddisiisu jechuudha. Kan du'e sun inni nan du'a jedhee hin ciisne bakkuma ciisutti dhaqanii ajjeesanii biraa deeman jechuudha. Dhugaa waaqa waan baay'ee nama gaddisiisu waan baqa hin beekanne dhaloota dhufutti darbaa deema waan akka ta'e illee hin beekne kun deddeebi'aa jira. Yeroo baay'ee wantoonni akkanaa kun hin deddeebi'aa jira jechuudha. Obboleessa ofiitti irratti wanta akkasii raawwachuun dhugaa waaqa baay'ee waan nama gaddisiisu. Namni ilmi namaa kamiyyuu wal lola garuma lubbuu kana odoo baasuu baatanii maaliif kan nu uume waaqayyoodha. Inni nu uume guyyaa isaa eeggateeyyuu
nuun deemne guyyaa keenya keenya maaliidhaaf ilmi namaa garuu nama hin uumne maaliif lubbuma namaa tana baasuudhaaf jarjara maaliif itti fiiga mirga argatamoo dhiiga nama sanii dhugamoo maalumaaf akkanatti namni nama ajjeesuudhaaf fiiga. Dhugaa obboloota koo waan baay'ee nama gaddisiisu waaqayyoo waan akkanaatis namarraa haa qabu. Waaqayyoo mee akka amantaatitti maaloo akkuma amantaa qabdanitti mee waaqayyo kadhadha araara isaanuuf haa buusu jedha. Maaliif biyyi keenya maal akka ta'e hin beeku. Ilmoon haadha qaltii, ilmoon haadha guggubdii, ilmoon haadha ajjeefti, abbaan ilma ajjeesaa, ilma abbaa ajjeesaa. Maaluma agarra maal arguuf deemnaa yaa rabbii koo dhugaa waaqayyoo jechuudha. Maaluma arguuf deemnaa baay'ee namatti dhaga'amaa jechuudha. Baay'ee ana garuu baay'ee natti dhaga'ama. Ijoolleen tun ofiifillee du'a lama du'an. Waggaa 18 achii baanii jiraachuu bakka osoo du'a nama ajjeese kana du'a irratti faradanii dhugaa waaqayyoo jechuudha. Nama ajjeese du'a irratti faradanii bakka isa ajjeesanii jiraatanii nyaachuurraa isaanillee odoo du'anii ani garuu lubbuu namaa isaatti faradu bakka osoo akkasitti wal qusata ilmi namaa kun akka keessattuu fakkeenya namoonni amma Saawudii ijoolleen Saawudii jirtanii beektanii namni nama ajjeese hin ajjeefamu biyya kana keessatti akka seera isaaniitti murtaa'aa akka seera isaaniitti jechuudha. Maaliif akka seera turmaata biyya kanaati jechuudha. Abadan akka biyya keenyaa sanii miti jechuudha. Biyyoota biraa hin beeku garuu Saawudii Arabiyaa gaafadhee ture namni nama ajjeese in ajjeefama malee obboleessa ajjeesna hin ajjeefama, abbaan ilma ajjeesna hin ajjeefama yookaan warrumti sunii wal dhiisan malee dhiisaan ajjeesna ofuma isaaniitti wal dhiisan malee akka seera ittiin ajjeefamaa jechuudha. Akka seera isaaniitti osoo keenyallee akkasitti seera muranii namni nama ajjeese ajjeefamu jedhan dhugaa garuu yaa waaqayyo dhiifama naa godhi lubbuu namaatti osoo faraduu hin taane kun waaqayyo haa faraduu miti garuu jechuun sunis lubbuudha kan baate bakka baay'ee nama gaddisi garuu odoo balaata isaa ta'ee haa ta'u balaata isaati miti dhaqaniituma ofii isaaniitti wal mari'atanii lubbuu obboleessa ofii baasanii taa'anii sila lubbuu obboleessa ofii baasanii akkamittiin mee midhaan amma isaanii nyaattama kaan isa nyaatan jechuudha barra. Dhugaa waaqayyoon nu yaadatu ka waaqayyo bara dhumaatii keenyatti ga'e natti fakkaata. Ani hin beeku ka bara dhumaatii sanii irra deemaa jirra natti fakkaate guyyaa waanuma gaddaa bichaa dhageenya. Waaqayyoon araara isaa nu haa buusu hunduma isaa caalayyuu jechuudha. Maal gochuun danda'amaa miti. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Waan baay'ee baqa nama gaddisiisu. Dubbachuun illee namatti ulfaata yeroo kana keessatti jechuudha. Maal keessa akka jirrus maal safuuna gana ga'u dhugaa waaqayyo maal gadda gana ga'u dhugaa waaqa እና waaqayyoon kan boqoteef jannataan isa haa qananiisu. Ijoollee tana kaammoo waan maan hin beeku ani waan isaan jedhullee hin qabu. Obboleessa ofii nyaatanii jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Obboleessa waliin dhalatanii waan jedhan nama dhiba dhugaa waaqayyo jechuudha. Maal namni gafee isa wallole maaltu du'a namaa maaltu lubbuma tana waaqayyotu nu uume maalumaaf itti fiinnan yemma lubbuma kana baasu yaa waaqayyo qoftaati nu yaadadhu kaa bara dhumaatii keenyatu ka'e yaa waaqati nu yaadadhu dhugaa waaqayyo baay'ee nama gaddisiisa dhugaa jechuudha. Innaa waan biyya keenya keessatti deemaa jiru wantoota akkanaatitu deemaa maal akka ta'e isin beeknu obboloota koo akkuma amantaa keessan qabdan yaa rabbati mee bara kana nutti araarami jedhaame araara isaa nuu buusi jedha nageenya isaa nuu buusi jedha mee nama afaa wal beeksisi jedha yaa rabbi dhugaa waaqayyo jechuudha. Maaluma dhagaa deemna barri amma fakkeenya nuti waa gana dhageenye dhaloonni keenya immoo kan duubaa dhufu ilmaan keenya maal dhaga'u laata dhugaa maal argu laata immoo isaan kan kana caalu argu laata yaa waaqayyo ati nu yaadadhu. Yaa gooftaa maal akkuma kisee duraanii bara duraanii san akka maatii keenyaa sanitti nu deebisatti dhugaa maatiin keenya yeroo duraa jedhani namni akkasii waan akkasii hin jiru garuu bara kana keessa haadhumatti ilmoo ajjeese ilmumatu haadha ajjeese ilmumatu abbaa ajjeese maaliif akka ta'e nu galuu dide. Inni baay'ee nama gaddisiisa waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa kun gocha suukaneessa ilma namaa irratti waan akkasii raawwachuunis namni ulfaatan dhugaa waaqaa jechuudha. Bakka yeroo baay'ee bakka waan makkanaa kanneen dhageenye. Waaqayyo nu haa yaadatu obboloowwan keenya akkuma amantaa keessaniitti waaqayyo kadhadhaa jechuudha. Dhugaa ani maal akka ta'e hin beeku kaama ijoolleen tuni jireenya isaanii amma hin jirra jedhu lubbuudhaan jirra jedhu malee du'anii jiru isaanis
kan du'e saniyyuun gaanii isaanii irraati lubbuun isaanii hafte. Abee yaa rabbii koo yaa waaqayyooti uumama keenya nu bareechika. Nu yaadadhu yaa rabbii koo bara dhumaatii keenyatti tuga'ee nu yaadadhu waaqayyo koo nuti nu yaadadhu nurraa hin fagaatin dhugaa waaqayyo jechuudha bakka bara dhumaatii san tuga'ee natti fakkaate maaliif mee torbuma kana keessa torbee tokko lama kana keessatti wanti deemaa jiru waanuma gaddaa qofa Facebook irratti kan agartu waa'ee gaddaa garanatti kan agartu waa'ee gaddaa bakka waa'een gammachuu biyya keenya keessatti Itoophiyaa keenya keessatti hin jiru maaliif akkanaa ta'e naa galuu dide. Kana maaf nyaata jechuudha. Mee amma guyyaa meeqatti akka miidiyaa irratti argametti godina Shawaa kam Salaalee naannoo kan sanatti fakkaate godina kamii akka ta'e kan beeku garuu Salaalee jedhama. Achittis uummata kana akkasitti fixaa jiranii agartanii miti warratu YouTube irratti Facebook irratti jechuudha. Mee ilaalaa jira. Maal argaa jirra? Manu marga jirra wallagatti akkasitti fixu akkasitti bakka Ameerikaa lubbuu tana shunkurtuma godhanii jarana shunkurtiinis yeroo itti jaman malee mee fuudhanii muranii maal ta'e namni ilmi namaa kun maal hagam jiraanna addunyaarra nutu hagamuun jiraannu maaliif wal jibbina maaliif wal nyaanna maaliif du'a walitti yaanna hagam jiraannaaf kan du'a walitti yaannee wal ifannee wal jibbinee wal amanna. Addunyaa tana hundi keenya yoo boru ganni deemna yaada olii gadi saalamnee achas ala fiinnee achi fiinnee kushiinaa arabaa keessatti ijoollee walii gadi fiinna malee addunyaa tana gannee biraa deemna mana argisaa jira hundumti keenya jechuudha mana argisaa jirra. Kanaaf iyyuu yeroo irra jiraannu kanatti wal jaalannee wal kabanyee wabullee maal ta'a maaliif lubbuu moo waaqayyoo nutti uume nuti waliif baasuuf fiinna maaldhaaf. Yaa bara dhumaatii keenya keenatti fakkaate waaqayyo nu araaramu hundumaaf akkuma amantaa keessanii waaqayyo kadhadhaa. Barri kun baay'ee sodaachisaa jira moo barri 2016 kunis gaddumaa seene. Odoo 2015 nurraa baay'ammoo kun nagaa nu ta'a jennu inni gaddumaa dhufee tokkoffuma guyyuma tokkoffaa saniin jammareen illee waaqayyoon nutti araaramu nageenya isaa nu haa buusu. Isiniin jedha obboloota koo waan jedhu kanarra hin qabu. Wanta baay'ee laphee nama cabsuudha kuni waaqayyoon waa yaadatu ka waaqayyoon waa yaadatu isumatti boonya malee wanti itti boonyu hin jiru ummata keenyas waaqayyoon haa yaadatu an akkasitti dhumaa jiranii waaqayyo isaaniif haa birmatu nama yookiin mootummaa qabaannee mootummaan namootaaf hin birmatu waaqayyo qabna waaqayyoon isaaniif haa birmatu kan du'e immoo waaqayyo jannataan isaan haa qananiisu wanti boonyu hin jiru. Garaa nama kuba dhugaa waaqayyo biyyatti nyaatanii dhuganii bitoo hin qabani nuuroon biyyatti nama gubde maaliif warroonni ibidda annoodhaan nama guban kunoo asii sibiila nama guban kun maaldhaan dhugaa waaqayyo jechuudha. Jireenyiyyuu ibiddatti ta'e bar har'a isaanii rasaasan akkasitti gugguban kuni jireenyuu itti guggubaa jirti biyya maaliif akkasitti uummata keenya guggubuu yaa waaqaati nu yaadadhu. Bara dhumaatii keessa jirra dhugaa keessaa biyyi keenya jechuudha biyyi keenya Itoophiyaan dhugaa bara dhumaatiin akkasirra jirti natti fakkaata dhumaatii sanirra bara dhumaatii kan geessan saggee natti fakkaata. Kanaaf akkasitti uummanni wal fixaa jira akkasitti haati ilmoo ajjeesti ilmoon haadha ajjeesti abbaan ilma ajjeesa ilma abbaa ajjeesa obboleettiin obboleessa obboleettii akkasitti garagalee jechuudha maal isa fuuna gana ga'u joolle. Yaa waaqayyo nu mirmadhati yaa waaqayyo nu ati nu mirmadhu ka araara kee nu buusi kaasuma kadhanna malee wanni goonuu qabu. Nama gaddisiisa dhugaa obboleewwan koo akkuma ati yaa maal namni itti faradame maal ta'a jettanii yaaddan dhugaa waaqayyo. Amma ijoolleen tun itti faradamee jedhanii miti isaan faradamanii nyaatan kan du'e santuu bada malee. Yaa ijoolleen nana amma isin obboleessa keessa nyaattanii amma midhaanuma nyaattan moo agabuu bultan. Yaa jireenya addunyaa tana akkasumatti kun obbiraa dhabanii akkasumaaf isa ajjeesuu dhaqan dhabaan kun ittiin deebi'an ammoo osoo waan fe'ellee ta'e jechuudha. Maal horii sanii biraa deeman maaluma ta'a. Akkasii obboleewwan ta'oo dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu nagaa ta'a waaqayyoon araara isaan nuuf haa buusu.